Ashamaa akkam nagaa jirtu ani Yoobsaan Abbabeeti. Yoobsaan arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Egaa immoo mata duree qubeewwan ergifaman afaan Oromoo keessaa yookiin immoo qubee liqeeffataman kan jettudha. Qubeewwan afaan Ingiliffaa keessaa gara afaan Oromootti dhufanii ittiin tajaajilamnu isaanii kan ilaallu ta'a jechuudha. Egaa isaan qubee ergifataa afaan Oromoo warreen jedhamanii qubee gara shanan tokko jiru. Qubeen gara shanan tokkoo kun egaa warreen kanadha. Warreen kun qubee ergifataa afaan Oromoo jedhamu yookiin immoo afaan Ingiliffaadhaa gara afaan Oromootti fudhatamanii jennaani. Isaanis tokkoffaan paa, tsaa, zwaa yookiin zaa, vaa warreen jennu kuni qubee ergifataa afaan Ingiliffaarraa gara afaan Oromootti ergifatamanii jedhamaniitu beekamu jechuudha. Warreen kun phaa, tsaa, zwaa fi zaa, vaa jechuudha. Warreen kun qubee ergifataa afaan Oromoo keessaa afaan biraarraa ergifatamanii jedhamaniitu itti tajaajilama baanaa jechuudha. Akkuma afaan Ingiliffaa, afaan Amaariffaa, afaan Oromoo keessa galee tajaajilu akka fakkeenyaatti faayidaa kan jedhu afaan Amaariffaa keessatti, afaan Oromoo keessattis faayidaa jedha. Akka kanaa Ingiliffaa keessaatii phaa, tsaa, zwaa, zaa, vaa warreen jennu kuni qubee ergifataa afaan Oromoo jedhamu. Afaan Oromootu afaan Ingiliffaarraa fudhatee itti fayyadame jechuudha. Isaanis immoo akka fakkeenyaatti egaa maal fa'aadhaan bakka buusuu dandeenya? Kun adda kana kan jiru jechuudha. Paappayyaa. Paappayyaan maalidha? Paappayyaa kan nuti jennu paappayyaan fuduraadha jechuudha. Warreen kana jechuudha paappayyaa. Paappayyaa inni jennu kuni afaan ergifataarraa fudhannee jechuudha. Paa jennee kaanee paapayyaa. Tsaa kan jedhu kan immoo tsahaay. Tsahaay. Jalqabarraa kaasee tsaa kan jettuun afaan ittiin fayyadamnu hin qabnu jechuudha. Tsahaayedha. Maqaan ishee maalidha? Tsahaayidha. Maqaan ishee tsahaayidha. Akkasuma televezyiinii. Televezyiinii. Televezyiinii inni jedhu kun taadhaan ka'e qofaasaa malee taa'an kun kan saa fi tsaa yoo jenne garuu ishee akkanaatti jechuudha. Televezyiinii inni jedhu afaan keenya yoo ta'e tsahaay inni jedhu garuu afaan ergifataatiin tsaa kana fayyadamne jechuudha. Televezyiinii irraa oduu dhage. Televezyiinii jechuun kan oduu namaaf dabarsu jechuudha. Paappayyaan immoo fuduraadha kan nyaatamu jechuudha. Tsaa jechuun immoo maqaa namaati. Dubartii maqaa dubartii yookiin immoo maqaa afaan Ingiliffaatiin immoo aduu ishee jennu jechuudha. Addaatti muuzii. Zaa keenya jechuudha muuzii. Zaadhaan kan ka'u zalaalam jechuu dandeenya maqaa namaa. Zaadhaan kan ka'u asirratti garuu kan nuti fayyadamnu maalidha? Muuzii. Muuziin fuduraalee keessaa isa tokkodha. Kanaaf warreen kun afaan ergifataa afaan Ingiliffaarraa fudhatamanii jenneetu tajaajila ittiin baanaa jechuudha. Inni kan biraan egaa afaan kana yeroo barreessinus haalota adda addaatiin ilaallee barreessuu dandeenya yookiin shaakaluu dandeenya jechuudha. Akka fakkeenyaatti iddoo irra ta'e guutuudhaaf fakkeenya warreen amma barreessine keessatti jechuudha. Paappayyaa kan jettudha kun. Paappayyaa. Kun paappayyaadha. Paayireetu yaa fi aayaa gidduudhaaf jira jechuudha. Kanaaf maal jennee barreessuu dandeenya jechuudha. Paappayyaa isa jennee kana yeroo itti guunnu paappayyaa jennee barreessina jechuudha. Inni lammaffaan televezyiinii. Televezyiinii. Muuzii. Muuzii. Poolisii. Haala kanaatiin maal godha jechuudha? Guunnee barreessinaa jechuudha. Poolii ishee kana poolii adda kana maal galchina jechuudha? Haayii galchina jechuudha. Poolisii. Televezyiinii. Televezyiinii. Paappayyaa. Muuzii. Fi kanneen kana fakkaatan warreen kamii jechuudha? Qubee ergifataa keenya kanaatiin jechuudha. Qubee ergifataa keenyaa kanaan galchinee maal godha? Haala kanaatiin qubee agarsiisuu dandeenya yookiin immoo bakka hir'ate guutuu dandeenya jechuudha. Kanaatiif haala kanaatiin
bakka bakka isaa jechuudha. Poolisii. Poolisii kun Ingiliffaan isheen isaarra jirtu kun poolisii ishee jettu Ingiliffaan. Poolisii Oromiffaan jechuudha. Muuzii haala kanaatiin jechuudha. Kanaan qubee bakkaa fi buunee illee hojjechuu dandeenya yookiin uumnee barreessuu dandeenya jechuudha. Haala kanaatiin afaan Oromoo shaakaluu yookiin